namoonni obboleeyyan keenyaa barbaadna hijaaba kagatiin lashii warri jettanii nagaafatan hijaaba shifoonii akkasumas baay'een keessan immootu qamisiiwwan ati uffattisanii irratti argachuu dandeenya warri naan jettanii egaa qamisiiwwan fakkeenyaaf kan amma uffata isinitti agarsiisu adeemu kun uffata bintiisa yookaan shifoon irraa kan dalagamedha. Akkasumallee immootu uffata shifoonii uffata bintisiisaa jechuudha kaawwataaf ta'u yookaan uffata dhiiraa warri nagaafatan foormeeshinii kana guutumatti isin biraan kan ga'u ta'a. Viidiyoon kun daqiiqaa 8 qofa kanaafuu kallattimaan mee gara viidiyootti dabarra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii buleen fi jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi hammal fakkaatu isin jecha na bira bareeda alhamdulillah isin bira sanii akka ta'e hawwii kiyya egaa haasawwan dhiyeessu kallattimaan gara waan qabadee dhufetti isin dabarsaa viidiyoowwan baay'ee takka gabaabaa ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf namoonni qamisii akka keetti saniin naan jettanii ani bintisiisaa hojjechiifadha jechuudha baay'inaan uffata namatti qabatu jiru kiyyatti hin jaaladhu uffadhellee baay'ee kanarraa bal'atu jaaladha jechuudha hordoftoota. Kanaaf uffanni narraa argitan hunduu kan ajajaan hojjechiifame malee qamisii gabaarraa bitamee miti. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba yoo likki keetitti hojjedhu ergi jettan isiniif hojjedha yookaan immoo mana uffataa deemtanii likkeetiif ergitan jechuudha. Hundumaafuu warri nagaafattan ka gurguraa ka akka suuraa kiyyarraa natti ergatanii bira hin jiru. Akkuma argaa jirtan kana asitti har'aan tana qabadhee ka isinii dhufe uffata kana diriyaadha. Diriyaa diqqaadha kun diriyaa guddaa lafarraa harkifamu sana osoo hin taane akka shiitaati diriyaa ta'ee jechuudha. Gugurallee ni qaba ka jalaaf gubbaa wal fakkaataa isa kana sanyii kana natti ergitee maamilli tiyya jechuudha. Isa kana kanniin agartanii maashaallah hin ulfaatu jechuun baay'ee guddaa miti isa diqqa jechuudha. Jala gubbatti wal fakkaataa guguraa qaba maashaallah tabaarakallaa isa kana qabdi. Diriyaan ka gosa garagaraatu jira amma kanuma qofa osoo hin taane gosa hedduu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kun immoo guguraa isaati. Gogoraan isaa hedduu takka yabbuudha garuu guddaadha yaa ukaa gizee hodhisiisan irraa gabaabsama waan ta'eef rakkoo hin qabu wantani achi baay'isee furdaa ta'ee diizaayinii isaallee namatti tola jechuudha agartanii innaa kana fakkaata kunniin akkanatti walirratti agartanii samaayawii keessa jirtu kana jechuudha gogoraani samaayawii irra gogorra keessa jiru halluun isaa sirriitti boggu hin jedhu ka gogoraa garuu akkasii ka gizee tokko tokko akkasii dhufaa itti aansuun namoonni uffata dhiiraa bintii sana gaafattani silaan izee meeqa isinitti jechuun dhiifama wajjin isinifatuuf osoo hin taane silkii gara cinaa deebisee isinitti agarsiisa jedhee bakka kanatti akkam na jalaa ta'e isa jiddumaan bilbila dhugaa dubbachuuf namni gizee hedduu namatti dawwaltan jechuudha hojii nama argata imoo keessatti warri imoo natti bilbilan natti hin bilbilina osoo viidiyoo waraabaa jira yoo namatti bilbilan viidiyoon sun nama harkaa badaa wanni hojjetan sanillee yaadan hin hojjetamu woo barbaadan sagalee kaayadhaan isinii dhageeffadha. Innaa keessin joo dhufti keeffatatti isin deebisa uffanni kuni gatii isaa warri jettanii diqqa gatii gadi aanarraa ka'ee haga kwaalitii olaanaa jira jechuudha uffanni bintisiisaa haga ka'umsa 600 irraa ka'ee uffanni jira ka 600 sun wayii gadi jechuun kan tokkoof jechuun akkam jedhee isin hima gadi bu'aa ka jedhamu 600 irraa ka'a meetirri takka jechuudha kuni carqii indiyaati. Baay'ee bareedaa jechuudha achi zooree isinitti yoo as garagalee sirriitti isinitti mul'ata indiyaa jechuudha hordoftoota kiyya uffata biyya keessaatu jira uffata hindiyaa uffata akka akkaatama biyyaatiin illee gatiin garagara an fakkeenyaaf isa sana biitee deebi'ee mootuu ka dhiqqoo isii ifuunaan jettee isa kanatti lumuxxi illee lumuxxi miti kun gara lumuxxi siqa jechuudha innaa bifa kanneen lamaanitti biteefii jira fakkeenyaaf jechuudha. Ka 900 jira ka 500 amma jiddu galeessi bareedni ka jedhamu 500 ka 2,000 illee jira 2,500 illee jira haga 3,000 bitee beekan meetira takkitti jechuudha. Amma fakkeenyaaf ka 500 yoo bittan nama tokko birrii meeqa gahaa jettanii yoo yaaddan 500 baay'isuu 3 jettanii jechuudha. Isinii galee 4,500 ta'a jechuudha nama tokko kagahu agartanii bifa lamaan kana bitee fi yoo wal biratti qabee isinitti agarsiise garaagarummaa isaa argitanii kanaafuu namoonni uffata bintisiisaa na gaafattani ka qarshii 1,000 jira ka qarshii 800 jira meetirri takka jechuudha kana isiniin jedhu meetirri takka dhiiraaf kagahu yoo sadariyaa hojjedhamee meetira 3 fulakka gahe yoo immoo surreef kootii qofa ta'e meetira 3 tu gaha jechuudha. Namoonni uffata dhiiraa ajajatan dhugaa dubbachuuf hodhaan isaa baay'ee widdiidha gatii uffataa oli jechuudha hodhaani. Kanaaf achumaan waan hodhaa sanillee uummata erguu hin dagatiin maaliif uffata qofa ergatanii fi yoo ta'e yoo birrii ittiin ergin
hodhaan baay'ee guddiidha jechuudha. Hodhaan dhiiraa itti aansee darbannoo kana irraa guddaa irraa jalatti illee wal fakkaataa ta'e darbannoon na bira jiru ni beektanii akka gabaarra jiru miti. Meetira 2 shaarbiin isaa maashaallah salaataaf illee hawwatas nama guddaa sirriitti ofii kiyyaa ajajaan mursiisa. Gabaarra kan jiru meetira 7 meetira 50dha shaarbiinis. Kana bira jiru kun garuu ofii mursiisa waan ta'eef wanniidha. Meetira 2 jechuudha. Baay'ee jajjabaadha. Tunama fakkeenyaaf diqqoodha. Tunama gabaarraati. Tokko guddaa tokko diqqoo waan jetteef akka gabaarraa sanitti mursiisfi kana diqqaa jechuudha. Innaa kanallee viidiyoo kiyyarraa natti ergite uffata kana yeroo duraa tokko fide uffanni kun torbaan lama erga ajajame garuu inni darbannoo kana ajajee dafee naa dhufuu dide baay'ee takka bareedaan ofii kiyya fayyadameera. Hedduu namatti tolti. Laaftuu wayiiti kana bira ammoo bal'inni isaa maashaallah gizee salaataa akkanumatti illee gizee tokko tokko uffata bal'aa garuu uffata bal'aa hedduu jaaladha. Uffata bal'aa jechuun uffata nama qabatu uffadheetumaan beekuun diqqomaayyuu amma uffata yeroo takka gizee hodhisiisaa kennitanii akka isin barbaaddan namaan taane jiru yeroo uffata salaa uffadhu jechuudha. Keessa kiyya akkuma baratanitti kana mala manaan jettee wal fakkaata maashaallah haadha tiyyaa fi adaadaa tiyyaa jettee jirti birraa haa jaalatu. Waaw baay'ee bareeda jechuudha uffan darbannoowwan kunniin darbannoo kaawwan irraa diqqoo lagetti jedha hin laafa sirritti. Egaa kana fakkaata itti aansuun immootu obboleeyyan nama sadiif shaarbii yookaan immootu hijaaba nan jettee normaalii hijaabni anam isinitti agarsiisuudha adeemu kan gatiin isaa jiddu galeessaati kam akkan ofirraa qabu kana ta'ee diqqoo garaagarummaa qaba. Wanni isaa tokkuma haphinni isaa tokkuma akkasumallee immootu haphinni illee tokkuma saayizii illee tokkuma garuu sanyii man uffadhu kana ta'e garaagarummaa birrii 200 kan uffadhu kun qarshii 700 fooyin bitee 750 akkasi. Ka ammaa kana mootu qarshii 550 qofa jechuudha. Ka biteef ka nama sadii gizee sadii nama sadii jechuudha. Tokko jalqaba uffadhisanii ka lammataa piinkii kana laala hedduu babbareedanii gatiin isallee madaalawaa 550 qofa jechuudha. Hordoftoota kiyya hijaabni kunniin illee qarshii 800 jira, ka 500 jira, ka 300 jira. Akkasitti ka garaagarummaa qaba. Akkasiin jaa ka qarshii 2000 illee jira hijaabni. Kanaaf kun amma kashifooniiti. Kashifoonii kun tokkoffaaf lammaffaa qaba. Hijaabni aynaa hedduu jira jechuudha. Maqaa garaagaraa qaba. Kun amma diimaa miti. Diimaa fakkaata garuu asirratti akka hiqaa bunniidha jechuudha. Hordoftoota kiyya. Egaa obboleeyyan ofiitillee haala kanaan hijaaba gootee fi jirti. Shiitii immoo viidiyoo keessan gooneen dagadhe shiitii fi hijaaba ufuma wal fakkeessitiin. Wal fakkeessi shamarranii naan jette shiitii garuu dagadhee viidiyoo gizee godhu. Egaa nama mudate jechuudha diqqoo gizee biizii ta'anii. Itti aansuun immoo hordoftoota kiyyaa asuma baay'een keessan jechuudha ulfaadhaa galatooma warri subscribe godhaa jirtan like share warri godhaa jirtan ulfaadhaa naaf jiraadhaa isin jecha. Hijaaba kanallee dagadhee ture kun suuraa keessa galchee fi jira qarshii 2000 hijaabichi. Shiitii garagaaroo ni gaafattanii. Amma fakkeenyaaf shiitii kana wasirra gadhiisa. Shiitiin kun yoo gurgurame ka biraatti dhufa jechuudha. Warri irra dhuftan kam irra dhuftan. Wanni isaa tokkuma bifaa fi diizaayinii gargara malee uffanni tokkuma jechuudha. Hordoftoota gatiin isallee akkasumallee immoo namni arafaaf nu gaha jettan. Jechuun baay'ee nama afaan nama gustan gara waasaa imoon immoo wallahi jechuun hojii nama orgina itti bitatu yoo barbaadan yoo itti qophooftan hello assalaamu alaykum jecha kallattii waan barbaadan sagalee kaadhaan sagalee nama kamiifuu nama kamuu gabaa kiyya walqixa keessummeessa jechuudha. Kanaaf sagalee kaayaa warri imoon namatti dawwaltan. Egaa firaashii asirratti baay'ee kana hundaa kan ofii kiyya dalaksiise. Wanni ana asirratti hidhuuf warri isaa wanni nu ergi suuraa nu ergetan asirraa iskiriinshaatii godhatanii gara keessaatiin dhufuudha jechuudha. Siimbootuuf jettanii yoo sarchii gootan maqaan keessi isinii dhufa piroofaayilii hojii san jala gadhuxxanii hojjetan immootu viidiyoo ka jedhu ol baa isinii baa viidiyoo ka jedhu gadi tuxxani sararaan viidiyoon hundi ol isinii baa jechuudha. Achirraa diizaayinii fudhattanii dhuftan waa warri immootu aspeezaa hin dhiifte jettan. Baay'ee namni kenna viidiyoo amana jechuudha. Viidiyoo yoo fakkeenyaaf nam tokko aspeezaa naa bitinaan jedhe yoo viidiyoo naan godhi rakkoo hin qabu naa erginaan jedha nama hojii ofitti hin dabalu jedha jechuudha. Kanaafuu hojii YouTube irra gadhiifatu anaa bareeduma namni biraa argee ni dhufa anaafillee viidiyoon bareeda garuu yoo gizee tokko yoo biizii ta'e biteetumaan erga jechuudha. Yoo namni san viidiyoo laaluu qaba dirqama yoo namni naan hin jedhin gizee natti toleen roobaa gizee natti hin tolin akkasumatti ergaa fi jechuudha malee aspeezallee hin dhiisne firaashiiwwan illee akka barbaadanitti iskiriinshaatii godhatanii itti ergatu dandeettanii firaashii ka ispoonjii ta'a ka boondii ta'a addaan baafattan
addaan baafatanii natti ergatudha jechuudha. Hordoftoota kiyya akkanaa hubattan abdiin qaba waan jedhu deemu kana minxaafii kanallee gatiin isii baay'ee takka rakasa baay'ee namatti tolti. Gizee ala ta'an fa'aa gizee bakka bunaatiif ni taati. Namni halluu tokkichumaan barbaadan halluu garaagaraatiin dhufa akkasii hubadha. Hundumaaf viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Namoonni waa barbaadan karaa keessaatiin heloo jedha lakkoofsa kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 deemii 1 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin kootti olfaadha galatoommaa laayikii godha baay'ee.